Godina Gujii Lixaatti abbootiin gadaa fi hawaasni dhimma nageenyaa godinichaa irratti mari'achuun labsii fi murtii gadaa murteessanii jiru. Akka labsii abbaa gadaa kanaatti diinni hidhatee maqaa qabsootiin bosona keessatti miidhaa uummata irraan gahaa jiru kamuu diina uummata Oromooti jedhanii jiru. Shaneen abbaan gadaa aadaa isaa akka hin geggeeffanne taasisuun aadaa fi safuu Oromoo salphisaa ture jedhan abbaan gadaa Jiiloo Maandhoo. Namni Gujii bombii manakkutee bombii leessee wayaarraa hiikatee butaantii irraa baafatee galee geeraree dibate sun ammaan jammaree akka abbaa gadaa nami sun yoo mucaa uumellete nyaapha Gujii nyaapha Oromooti. Gosa fedhelle ta'ee Gujiille ta'ee abbaa fedhelle ta'ee mucaa dhalelle ta'ee nami sun nyaapha Gujiiti. Nama san yoo ijjeesan yoo du'el Gujii ijjeesen jedhina. Abbaan murtii Yaa'arraabaa Jaarsoo dhugoo hawaasni murtoo abbaan gadaa dabarsee hojiirra oolchuun gocha shanii balaaleffachuun of keessaa baasuu qaba jedhanii jiru. Adhaan jammarree nami kun kennaa moti tokkummaa isa waliin hin qabnu milishaa kenna ajjeese wotaadara kenna ajjeese Gujii keessa ta'eeti ifirraa dhooggatuu qabna. Hirmaattonni korra kana gama isaaniin shaneen juntaa walii galuun miidhaa uummata keenya irraan gahaa jirtu waan qabnuun itti duullee ofirraa qolachuu qabnas jedhan. Sochiin amma bulee godaana Gujii Lixaa keessa jiru sochii ofirraa dhooggannaati. Induulla, induulchinna, itti malla, maltuu itti dhaanna, uchummee itti irbina, abbaa duulaa itti goona, galaana duulee, daawwaa duulee, sabbaa goonaa duulee. Ifirraa hakaas murtee dabartuu jiru. Korri Gujii aadaa qaba, abbaa gadaa qaba, abbaa murtii qaba, hayyuu qaba. Kanarratti immoo korri kun murteessee nama fixu, nama balleessu, nama lafa namaa taree ilmee namaa balleessu, nami niitii dhirsa qaddu, dhirsa dhoogge, mucaa abbaa qabu abbaa dhoogge, nama nagaa dhoogge ka jedhe kana waliin baanee murannee akka abbaan gadaa jedhe. Baanee ifirraa aanee ifirraa barbadeessine lafa teenna bilisoonsina. Qabsoon shaniin taasisaa jirtu kun uummata keenya kan ittiin ajjeesaa jirtu waan ta'eef hunduu mootummaa cina dhaabbatee gocha isaanii balaaleffachuu qaba jedhanis jiru. Sanyii nukutuu jiranii sanyii cituun dura xiqqaan guddaan keenya yaanee baanee nyaaba kana ifirraa wareegama kaffallee ifirraa kaasuu qabna. Gareen shoror keessa abuutii fi shaneen uummata keenya fixaa waan turteef ni balaaleffannas jedhanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaati.